Shama akkam jirtan raadiyoodhaan kabajamtoota hordoftoota televezyiinii ONN egaa akkuma caqasaa turtan Oromiyaa kallattii garaagaraatii akkasumas immoo Finfinnee keessaa hidhamuu hogganoota adda bilisummaa Oromoo laalchisee komii adda addaa ka'aa ture karaa televezyiinii keenyaa tamsaasaa turre keessumaa Harargee iddoo garaagaraatti hidhamuu namoota kaafnee namoonni yaada isaanii dhiyeessaa turanii dhimma kana laalchisee itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa dubbisuudhaaf waajjira isaaniitti argamne isaanis Obboo Geetaachoo Baalchaa jedhamu. Obboo Geetaachoo Baalchaa maqaa keessaniin guddifnee galateeffannee waan hidhamuu namoota bakka garaagaraa akkasumas immoo hogganoota adda bilisummaa Oromoo ilaalchisee kan isaan waliin turtii goonu ta'a hanga xumura sagantaa keessatti nu faana bu'uun hordofaa. Tole Obboo Geetaachoo Baalchaa itti gaafatamaa kominikeeshinii yookaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa maqaa hordoftoota televezyiinii ONN guddiseen isin galateeffadha. Egaa akkuma mata duree irratti jedhee rakkoon adda addaa Oromiyaa keessa ni jira. Isa keessaa tokko namoonni iddoo garaagaraatti hidhamuudha. Akka fakkeenyaatti kaasuun yoo barbaachise gama baha Oromiyaa kana lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa kana iddoo garaagaraatti namoonni ni hidhamu. Waajjirri keessan mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma kana hubanii qaba. Galatooma gaaffii fi deebii nu waliin gochuudhaaf carraa nu keessaniifis nus galateeffachaa akkuma hundi keenya beeknu biyya kana keessatti keessumaa immoo naannoo Oromiyaa keessatti uummanni Oromoo yeroo dheeraatiif dararaa hin malleef keessa ture. Biyya isaa keessattis akka lammii lammataatti ilaalamaa ture. Yeroo dhiyoos garuu biyya kana keessatti sabni kun akka sabaatti socho'ee jiraachuu akka danda'uuf karaa demokraatawaa ta'e yaada isaa ibsachuu akka danda'uuf namoonni yaada addaa qaban gareen yaada addaa qabu namni dhuunfaa yaada addaa qabu fala uummata kanaaf rakkoo uummata kanaaf falataa jedhee namni Afrikaa qabu kamiyyuu dhaangaan utuu ittiin godhamin yeroo jijjiiramaatii as gara biyya keessa galee namni dhuunfaas haa ta'u namni gareedhaan socho'u ergaa isaa akka dabarsu miidiyaan bilisa akka jiraatu uummanni bilisummaan akka socho'uu danda'u hojiin hojjetamaa ture hin beekama. Hojii kana waliin biyya kana keessatti wanti yeroo dhumaatiif ilaalamuutu qaba. Jijjiiramni kun deebiseera jedhamee yaadamu yaada addaa qabaachuun cubbuu miti. Yaada addaa qabaachuun yeroo ammaatti ammayyummaadha. Ammayyummaa kana Oromiyaa keessatti hojiirra oolchuu qabna. Biyya kanatti hojiirra oolchuu qabna jedhameeti kan hojjetamaa jiru. Akkuma tamma kaaste bakkee garaagaraatti yeroon haaromsaa yeroo jijjiiramaa kana keessa bakkeewwan garaagaraa keessatti wanti hin malle adda addaa mul'achuu akka danda'anuma gaaffiin qabu. Akkamittiin jijjiirama kana fudhannee fuula duratti deemuu dandeenya kan jedhuu fi jijjiirama kana keessatti qoodi keenya maal ta'uu qaba kan jedhu irratti bakka wal hubannaan dhabuuma adda addaa akka jiru homaa gaaffiin qabu. Kanaaf akkamitti deemuutu nurra jiraata wal jijjiirama kana keessa waan jedhu irratti irra deddeebi'ee mootummaan akka biyyaattis haa ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa paartileen maqaa Oromootiin gurmaa'anii jiran biyya kana keessa bilisummaan socho'uu akka qaban namni dhuunfaanis yaada isaa bilisaan ibsachuu akka qabu daangaa tokko malee yaada isaa ibsachuu akka qabu kun immoo karaa seeraaf seeraan deemamuu akka qabu kallattii ifa ta'een yeroo adda addaatti ta'aa tureera. Haa ta'uutii garuu immoo deemsa deemamu kana keessatti karaa hundumaan biyya kana keessatti karaa seera kabajuu fi karaa olaantummaa seeraa mirkaneessuun deemuurra qaawwaan guddaan jira. Kanarraa ka'amee bakkee adda addaatti lammii keenyarra keessumaa Oromoorra ajjeechaan qeerraa buqqa'uun reebamuun saamamuun bifa adda addaatiin bal'inaan deemaa ture. Kun akkasitti dhaggeeffatamuun isarran jiraatu seerri olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Gaaffii lamatu dhiyaata dhimma kanarratti. Tokko mootummaan kun dadhabaadhaa seera kabachiisuu hin dandeenye jedhee dhiibbaa kan geessisu jira. Gareen biraan immoo mootummaan dhiibbaa geessiseetu mirgi keenya kabajamuu dadhabee kan jedhu jira. Gaaffiin kun lamaan garuu sirriitti ta'uutu isaanirra jiraata. Sirriitti deebii argachuutu isaanirra jiraata. Kanaaf olaantummaa seeraa kabachiisuu jechuun mirga lammii dhiibuu jechuu miti. Lammiin yaada isaa bilisaan ibsachuu socho'uu dhimma jedhu irratti daangaa tokko utuu hin godhin garuu immoo olaantummaan seeraa kabajamuu qabaa jedhamee hojiin hojjetamaa jiru bal'inaan Oromiyaa keessatti yeroo ammaa jira. Hundi keessaan akkuma beektan bakka adda addaatti namni du'uun aadaa ta'eera. Maaliif akka du'uun beekamu
eenyu akka ajjeesuun beekamu. Garuu immoo namni du'uun lubbuu namaatiin ol wanti kabaja qabu hin jiru. Garuu immoo lubbuun namaa garmaleetti kan ba'aa jiru. Kanaaf mootummaan karaa of eeggannoo guddaa qabuun odeeffannoo guutuu harkatti qabatee dhimmoota qulqullaa'uun isaanirra jiraatan karaa ogummaatiin qaamni nageenyaa hojii isaa hojjechuu akka qabu kallattii ifa ta'e kennee jira jechuudha. Kallattiin kun baha Oromiyaa lixa Oromiyaatiin kan daangeffamu tun taane guutummaa Oromiyaa keessattis wanti olaantummaa seeraa miidhu kamiyyuu jiraachuun irra hin jiraatu. Kanaaf olaantummaa seeraa kabachiisuun irra jiraataa jedhamee hojiin hojjetamaa jira. Asii kan amma kaastan keessumaa kan Harargee keessattii fi kan Wallagga keessatti bifa garaagaraatiin namni hidhaman jedhu kun yoo isa kanaa wajjin kan wal qabaatu ta'e kiliir ta'utu isarra jiraata, ifa ta'utu isarra jiraata jechuudha. Olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf namni seeraan yoo to'atame akka waan mirgi namaa dhiibbameetti ilaalamuu qaba jedheen ilaalu. Mootummaan naannoo Oromiyaas kan inni ilaalu. Kana da'oo godhatees mirgi namaa dhiibamuu qaba kan jedhu jiraachuu irra jiraatu. Olaantummaa seeraa kabachiisuu maqaa jedhuun namni mirgisaa dhiibamuun isarra hin jiraatu. Akka hin dhiibamne caasti nageenyaa karaa of eeggannoo qabuun nageenya kabachiisuu qabaa kan jedhu kallattiin kennamee jira. Kana lamaan gargar baasnee irratti mari'annee gaarii natti fakkaata. Egaa akka amma jettanitti miidiyaa keenyas haa ta'u namni kamuu seerri kabajamuu hin qabu yookaan qabaachuu hin qabu kan jedhu ejjennoo hin qabnu. Haa ta'uuti immoo bakkatti silaa mana murtiitti dhiyaachuu qabanitti dhiyaachaa jiranii keessumaa immoo deeggartoota fi miseensota adda bilisummaa Oromooti kan jedhaman akkasumas immoo namoonni shakkuudhumaan kan hin ta'inis kan deeggares kan hin deeggarres bakkatti hidhamaa jirutu jira. Bakkatti waajjira namaa poolisiin seenee meeshaa muuziqaatti saamu fa'itu jira jedhaniiti amma komiin uummatarraa bal'inaan karaa televezyiinii keenyattis amma daawwattoonni waan daawwataniif warra achi jiranis waan quba qabaniif akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Amma odaa bultuun naannoo Baddeessaa ijoollee manni murtii gadhiise itti gaafatamaan nageenyaa yoo barbaachisaa ta'e maqaa isaa dha'uutu danda'ama. Jara kana gadhiifnan isinirratti tarkaanfii fudhadhaa sadarkaa jedhu gahee kan jedhudha kan warri naannoodhaan himanii. Aanaa Watar keessatti magaalaa Watar keessatti jechuudha guyyaadhuma sadi dura gabaa keessatti jechuudha namni Nasruu Muhammad Sheekaa jedhamu deeggaraa baawutii jedhamee akka ajjeefamedha kan naannoorraa dhaqqabe. Egaa tokko waan naannoo sana jiru waajjirri kominikeeshinii yookaan Obboo Geetaachoon hin beekun waan tokko haa ta'uti wanna achi komii ka'een isinii ibsa. Hawwii guddinaa irraas akkasuma Habroorra waachuu fi kaarra miilleetirra haaluma wal fakkaatu namoonni hedduun akka qabamanidha. Aanaa Gooroo guutuurraa akkasuma kaarra miillee fa'aa bakka adda addaatti namoonni fakkeenyaaf akka Burqaa Leencoo jedhaman, Abdallaa Adam jedhaman, Aliyyi jedhaman, Jamaal jedhaman akka qabamanii mana hidhaa jiranidha guyyuma lamaa sadeen kan dura. Kana achitti namoonni lakkoofsan hedduu ta'an magaalaa Baddeessaa keessatti hidhamanii akka turan ammi ta'e irraa gadhiifamanis kun akka achuma jiranidha. Maa qabamanii yoo ta'e seeraan mana murtiitti hin dhiyaatan wanni ittiin hidhaman ifatti hin himamu. Manni murtii yoo gadhiise hoogganoonni aanatii fi bulchitoonni aanatii fi nageenyaa immoo doorsisanii balbalarraa qabanii fa'aa deemsa. Halkan walakkaa poolisii dhufee nu qabaa jedhu balbala irratti rukutee poolisiidha banaan jedhu cabsanii seenanii manaa faana fuudhu. Amma kanan Baddeessa irraa dhaqee qaamanachi waan tureefan gaafachuudhaaf illee kantiibaa bira dhaqee ture. Kantiibaa magaalaa Baddeessaa bira kantiibichi wal ga'ee irra ture. Ittaanan immoo si dubbisuudhaaf fedhii hin qabu naan jedhee nan dhiise erga isaati dhiisuni. Galamsoollee akkana keellaa ijaaranillee keellarraa akka sagalee uummataa sana sassaabnee hin dhiyeessinillee bakka itti nu deebisantu jira. Kan gama miidiyaa akkuma jirutti ta'ee gama uummataatiin garuu waan akkanaa kanatu bal'inaan ka'a magaalotaa fi gandeen baadiyyaa hedduu kaasuu dandeenya. Kana yoo laaltan akka waliigalaatti poolisiin halkan walakkaa mana namaa marsee bulee yookaan halkan walakkaa cabsee nama baasuudhaaf seeraa sirnaa kun. Lammata immoo poolisiin nama yakka hojjete seeraan mana murtii kan abbaa alangaatti dhiyeessee irratti ragaa fidee waan silaa ittiin adabamu qaba adabsiisa malee maa baaftan jedhee abbootii isaa irratti dhaadachuudhaaf bulchaan aanaa yookaan immoo namni nageenyaa mirga qabaayii kanarratti akka ifamu gootaniifan. Kun waan nama mormisiisu hin qabu. Biyya kana keessatti kanatu dhabamee kana deebisuutu nurra jiraataadhaa fi kan jijjiiramni akka dhufuuf barbaadame. Kanaaf aarsaan meeqa kaffalame? Garmalee dhiibamuun, garmalee hidhamuun, garmalee reebamuun, seerri kabajamuu dhabuutii fi olaantummaan namoota dhuunfaa
biyya kana keessatti jiraachuun sirrii miti olaantummaa seeraatu jiraachuu qaba jedhameeti kan namni daandiitti ba'ee aarsaa kaffale. Amma irra deebi'ee namni bifa kanaan hidhamuu qaba haraas godhamu akka jedhamu yoo ta'e jechuudha. Akka jedhamu yoo ta'e namni akkas godhamuu qaba kan jedhutti anis atis eenyuyyuu kanatti waliin galu. Mootummaan naannoo Oromiyaa kana jala kuteetu kan inni kallattiis kennu irratti hojjechaa ture. Poolisiin kana godheeraa wanti jedhu diiteeyil qorachuu barbaada tokko tokkooniin akkuma miidiyaa irraa odeeffannoo fudhatte kanaan miidiyaan kan jedhu kana waan miidiyaa irraa fudhanne kana fudhanne tokko lamaan lakkoofne magaala jedhamuun aanaa jedhamuun bakka jedhamu sanaan taateen jedhamu kun dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhu qulqulleeffachuun akkuma jirutti ta'ee waan waliigalaa garuu sirriitti ilaalamuun isarra jiraatu namni poolisiin nama qabuudhaaf seerri inni hordofuu qabu ifa jira. Poolisiin yeroo nama qabu namni qabamu poolisiidhaan nama akkamii ta'uu qaba. Poolisiin maal attamitti nama qabuu qaba kan jedhu pirosiijarii mataa ofiisaatii qaba. Seera mataa ofiisaatii qaba. Seerri sun poolisii duwwaadhaaf hojjeta miti. Namoota qabamaniifis hin hojjeta. Namoonni sun seeraan ala yoo qabaman qabaan isaaniif godhamuu qabu. Seerri biyya kanaa nama qabamu tokkoof mirga inni kennu akkaataa inni itti qabamuuf mirga inni kennu sana daangaa sana cabsee poolisiin kan deemu yoo ta'e seeraan gaafatama. Seerri biyya kanaa isa si gaafachuu danda'a. Karaa biraatiin immoo abbaan murtii ajaja kennee biyya kanatti wanti nuyi jijjiirama bu'uuraati irratti dhufeera jennees amannu guutummaa guutuutti bilisummaa manneen murtiiti. Bilisummaa qaama seera hiikaniiti. Qaamni kun qaama bilisaati. Qaama bilisa ta'ee murtoo yoo inni kenne murtoon sun dogoggora illee haa ta'u waan barbaade qabaatu abbaa itti aanutti dabree komachuu danda'a malee namni murtee sana mormu murtii sana diiguudhaaf aangoo hin qabu. Qaamni raawwachiisan kamiyyuu bulchaa ta'uu danda'a. Gaggeessaa sadarkaa kamirra jiru ta'uu danda'a. Aangoo manni murtii irratti murteesse diiguu hin qabu doorsisuus hin danda'u. Doorsifameera yoo ta'e qaamni sun mirga isaa kabachiisuun dirqamati isarra jira. Manni murtii nan doorsifamee dhiibbaadhaan kana godhaa yoo kan jiru ta'e jechuudha. Kuni fudhataman qabu. Madaallii kamiinuu fudhataman qabu. Manni murtii sababan dhiibameefan tursee yookaan abbaan ta'e tokko namni abbaan aangoo tokko dhiibbaan irratti waan godheefan turse kan jedhu yoo ta'e yoo cubbuu sana ofirraa maqsuudhaaf jedhee haasa'e malee fudhataman qabu. Kanaaf namni yeroo qabamu seera qaba. Seera sanaan ala namni qabame mirga isaa kabachiisu qaba. Yeroo mana sirreessaa keessaa ba'us akka inni itti ba'u seera mataa ofiisaa danda'e qaba. Halkan qabuutu isa barbaachisa yoo ta'e attamitti ogummaa isaa baay'ee hin qabu. Garuu ogummaa mataa isaatiin hordofuu danda'u danda'a. Bakka yakki raawwatame sun na jalaa miliquu danda'a jedhetti poolisiin naannoo itti qabamuu qabu sanatti eegumsa godhee hordofee yeroo namni argutti haala namni arguu danda'u nama qabuu hin danda'a. Kun seerri siin deeggara. Kanaan ala garuu akka amma jettan kana dhiibbaa addaa godhamee duula addaa irratti duulamee halkan namatti mana cabsanii nama qabuu kan jedhu utuu dubbiin isaa qulqullaa'ee gaarii natti fakkaata. Eenyu kan akka godhu kan jedhu. Dhuguma poolisiidha. Dhuguma nama nageenya barbaaduudha. Dhuguma nageenya kabachiisuuf nama deemuudha moo nama uummata kanaaf mootummaa walitti buusuudhaaf karoora qabuudha namni akkas godhuu kan jedhu kiliir ta'utti sarara jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa. Poolisii himatu maqaa hoogganoota amma fakkeenyaaf naannoo Odaa Bultumii wanti himatan hoogganaa dhimma nageenyaa aanaa sanaati. Hoogganaa aanaa qofa odoo hin ta'in magaalaadhaa keessattuu in ajajaa yeroo tokko nageenyuma uummataatiif jedhee abaluu kana sana dhiisee garuu hoogganaa taanaan isinuu hin beektu waan ta'eef gama sanaa qulqulleessuu dandeessuu jechuudha. Halkan walakkaa namni sun poolisii haa ta'u hattuu haa ta'u hin beeku amma namni halkan walakkaa dhufanii dubartoota hundatu kana himata. Abbaa warraa kee fidi jedhanii haadha warraatti halkan walakkaatti seenanii jedhee bakka bu'aan adda bilisummaa Oromoo magaalaa Baddeessaa tokko. Dokumentii si bira jiru kashaneen as godhe waan akkasii naan jedhanii jedhu. Kanaaf wanni kun irraa amma abbaa qabeenyaa gola Odaa nama Matan Shariif jedhamu guyyaa jaha dura qabamee eessa buuteen isaa inni guddaan tokko immoo kan uummata biraa ka'u hin qabu bakka akkanaa geessinaa as jira buufata poolisii akkanaa jira mana murtii akkanaatti dhiyeessina achitti maatinii fi wannoon isaa abukaatoon isaa haa gaafatullee jechuu dadhabuutu jira kan jedhu kaasuu deddeebi'e. Komeeni an uummata biraa ka'u uummata nagaa barbaadurraa uummata dhugaatti mirgisaa kabajamuu barbaadurraati. Komeen ka'u mootummaan naannoo Oromiyaa fudhatee qulqulleessee uummata sanaaf deebii laata homaa rakkoon qabu kun an akka komeetti komee qabu kana fudhanna. Garuu komee kana yeroo kaasan namootuma miidhaman namootuma nan miidhame jedhan yookaan immoo paartii siyaasaa bakka buune jedhan irraa komeen dhufu kun dhibbeentaa 50 dhugaa ta'uu danda'a. Maaliif
maqaan komee biyya kanaa maqaan walitti bu'iinsa biyya kanaa paartiin Oromoo keessa socho'u dhibba yoo ta'e maqaan komee isaas dhibba tokko. Uummatuma gaafadhee magaalaa Baddeessaa keessatti keessumaa uummatuma gaafadhee manguddoonni illee kanuma naa kennan. Akkuma kaleessaa sana gidduutti xiqqoo boqonnaa fudhannee turre deebi'anii amma akkaataan itti poolisiin akkaataa itti bulchiifni kominikeetu godhu yookaan nutti haasa'u amala waan jijjiirrata wayii agarraa nama tumuu galgala lama sadi taanee yoo deemne nutti maneedha. Ciroo keessatti kana kantiiballee dubbiseen ture kan ciroo namoonni hattoonni nu rakkisan jennaan kana goonee ka jedhu naa kaase jechuun warruma kashlabboota fi waan tokko malee nama nagaan tuqnee ka jedhu naa kaase. Haa ta'uuti waliigala garuu wanti naannoo sanarraa ka'u irra jiraansaa jechuudha. Manguddoota biraa dubartoota biraa wanni ka'u lama sadi taanee galgala isaa 12 booda socho'uu hin dandeenyu naa jedha warri Baddeessaa. Baarentu wanti godhamuu qabu wanni ka'u kunii sobaa jennee xumuruu hin dandeenyu. Dhugaadhas jennee xumuruu hin dandeenyu. Qulqullaa'uutu irra jira. Maaliif kana godhama? Namni maqaan dhaamu geggeessaan uummata keessaa bahee uummata keessa jiraatu iddoo biraatii dhufee miti uummata sana kan bulchaa jiru. Uummata sana kan geggeessaa iddoo biraatii itti ramadame miti. Abbaasaa, haadhasaa, obbolaasaati kan inni geggeessuuf iddoo sana jiru. Namni obboleessasaa, haadhasaa, maatii isaatiitti garaa jabaatee gocha amma jedhamu kana raawwatu geggeessaa keenya keessa yoo jiraate dhaabni isa ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa naannoo kana rakkoo jiru qulqulleessuudhaaf homaa gara booddeetti hin deebi'u. Garuu wanti qulqullaa'uun isarra jiraatu namoonni komatan gochaan namni komate namni yakka hojjete tokko yakka hojjete sanaan gaafatama malee gatii yakka hojjetteef mirgi kee dhiibamuu hin qabu. Hidhamtee gaafatamuu dhabuun mirga miti. Amma waa lamatu jira asirratti wanti kiliir ta'uu isarra jiraatu ifa gochuu barbaadu. Tokko badii nama raawwatamaa jiru duulaan iddoo baay'eetti. Duulaan namatti duulanii yaada addaa dhaggeeffachuu kan hin barbaanne paartiin biyya kana keessa jiru nafaarsaa'edha hundumtisa. Najajaa yoo najajjanii yoo harkaan harkuttan malee hin jiraattanii jedha. Kana gochuu yoo baattee hin ajjeefamta. Yoo miseensa paartii badhaadhinaa taate miseensa paartii morkataatiin ajjeefamta. Yoo miseensa paartii morkataa taate miseensa paartii badhaadhinaatiin dhiibbaan sirratti godhama taanaan uummanni kun eenyu bira dhaabbata? Eenyu na deeggaru? Paartiin maqaa Oromootiin socho'u dhibba yoo ta'e uummanni kun iddoo dhibbatti dararamuun isarra hin jiru. Mootummaan kana seera kabachiisuutti isarra jira. Dirqama kanaa qaba. Kanaaf yaada isaa ibsachuun paartii morkataas haa ta'u paartii biyya geggeessu biratti bilisummaa qabaachuu qaba uummanni kuni. Namoonni fedhii isaanii humnaan fe'achuu barbaadan dhaabbachuu qaba dabachuutti isaan irra jiraata. Kana amma rakkoo hin jiru. Hunduu humnaan yaada isaa namarratti fe'uu barbaada. Humniin yaada fe'achuu hin dandeessanidha kan jedhamaa jiru. Kanaaf naannoo kana keessatti taateen ta'e jedhamu Harargee bahaa keessatti haa ta'u Harargee lixaa keessatti taateen ta'e jedhamu kun dhugaadha moo miti kan jedhu sirriitti qulqullaa'u irra jiraata tokko akka jala muramu. Lammaffaa namoonni yeroo qabaman hojii lama kan hojjetamu. Namoonni yakki isaanii ulfaataa ta'ee yakka isaanii sanarraa namni biraanis barachuutti isaan irra jiraata jedhamee qulqullaa'ee poolisiin mana murtiitti dhiyeessee adabsiisuun isarra jira jedhu adabsiisuudhaaf to'atamuu danda'a. Gara sanatti deemamu. Namoonni yakki isaanii hamma hunda kana yakkuu hin dandeessu yoo duulaan namni walitti ba'ee gochaan inni raawwatu sun hammeenyummaa qabaate akka inni amala isaa geeddaratu riihabiliteet gochuun leenjisuun jira barsiisuun jira. Iddoo itti barnoota kennaniif itti galchanii akka isaan amala geeddarataniif hojiin hojjetamu jira. Hojiin kunis jira. Sanas ta'e kana namni yoo poolisii to'annaa poolisii jala jiraate poolisii biratti to'atame biratti akka lammiin tokko yoo adabame yoo qabame yookaan yoo shakkame ittiin beeksi uummataa wajjin abbaa abukaattoo isaa wajjin wal arguu qabutti wal arguun daangaan itti godhamu hin jiru. Kun qulqullaa'uutu isarra jiraata. Qaamni kana laallatus gidduu kana ifoomsee akka inni yaada irratti laatu mootummaan akka mootummaatti irratti hojjetamaa jira. Gidduu kana abbaan alangaa poolisiinii fi bulchiinsiif nageenya bakka jiranitti miidiyaatti ibsa kennuutu isaan irra jira. Maal jechuudha olaantummaa seeraa jechuun? Olaantummaan seeraa akkamitti kabajama? Mirgi lammii akkamitti eegamuutu isarra jiraata? Kan jedhu kanarratti wanti iftoomina hin qabne yoo jiraate iftoominni uumamuu qaba. Garuu immoo kana darbee humnaan aangoo isaa argisiisuuf qaamni aangoo irra jirus humnaan aangoo isaa argisiisuuf qaamni aangoo fudhachuuf deemus humnaan aangoo fudhachuuf kan deemu yoo ta'e biyya kana keessatti kun lamaanuu hin danda'amu. Amma wanni isin naa kaaftan kuni dhuguma dubbachuudhaaf osoo akkanatti deemee wannummaan dhufnee isin gaafii kana gaafannuuf hin jiru. Haa ta'uuti qaama olaanaa mootummaa biyya bulchaa jiru kanaa fi qaama gadaanu gidduu wal dhageettiin wal hubannaa fi beekumsii fi waan amma jettan kana hojiirra oolchuu irratti qaawwi hin jiru jettu. Qaawwitu hin jiraanne mataateen kuni achumatti dhuma ture. Achumatti gaafattee, achumatti qulqulleessitee, achumatti miidiyaadhaaf akka inni ibsa godhee namni kan biraas irraa dhaga'u godhama ture. Ol dheeratee dhufu.
aanaan geggeessa taanaan namni aanaa bulchu sun itti gaafatamaa uummata aanaa sanaati. Namni godina geggeessu itti gaafatamaa uummata godina sanaati. Namni magaalaa geggeessu itti gaafatamaa magaalaa sanaati. Ergama biraan qabu achi taa'ee wanti inni hojjetu uummata tajaajiluudha. Uummati ani tajaajiluuf uummanni gaaffii isaa deebisuuf achi taa'u yoo na komata ta'e itti ba'ee komee sana uummatatti ibsee maaliif akka namni adabame maaliif akka namni qabamu maaliif akka nageenya naannoo sanaa mirkaneessuuf qooda isaa akka fudhatee itti himuu qaba uummata sanatti beekuu dhaga'uutu isarra jiraata. Kana irra deddeebi'amee hojiin hojjetamu jira. Yeroo tokko maal inni namni hidhamee ture gaafarraa hiiktu akka inni itti fiigu rakkoo qaba. Waan inni babal'eessu baay'eetu jira. Waan inni babal'eessu kana amma uummata kana ukkaamsaa ture waggaa 27 darban keessas ukkaamsaa ture jaarraa dheeraa kana keessas ukkaamamee ture sagalee isaa dhaga'amaan turre jenneetu hundi keenya fudhanne. So uummatni kun yeroo sagalee isaa dhageessisuudhaaf ba'u hamma ta'e wanti nuyi dhaggeeffachuu qabnu jira. Fudhachuu wanti nuyi qabnu jira. Hunduma waan inni godhu taatee funaannee yakka goonee taatee funaannee ittiin adabu ittiin yakku ittiin hidhu ittiin doorsisuuf qolee gadi qabachiisuu nurra jiru. Yoo kana ta'e jijjiiramni jedhamu kun lafa qabachuu hin danda'u. Kanaaf dubbii kana qulqulleessuuf barbaachisa wanti hin jedheef caasaadhuma mootummaa ta'ee kan mootummaaf uummata walitti buusu hin jiru hin jedhan hidhamaa jiru caasaa mootummaa keessa. Paartii badhaadhinaarraa kan hidhaman jiru. Gocha badii uummata keessatti raawwataniin karaa malleen socho'uutiin gocha hin taane hojjechuutiin kan seeratti dhiyaachaa jiran jiru. Hidhaan amma hidhamee jedhamu namni seeratti dhiyaate jedhamu shakkame jedhamu kun paartii morkataa qofa miti. Paartii badhaadhinaa keessaas paartii biyya geggeessu keessaas namni akka hojjeteef yakkatti shakkameef uummanni qeequu kana irratti qabu yoo jiraate qulqulleessinee seeratti dhiyeessuudha. Kan biraa naannoo sanaan irra deddeebi'a osoo gabiraatti hin ce'ini amma fakkeenyaaf Kaaramiillee fi naannoo Baroodaa waajjirri adda bilisummaa Oromoo cufamee ijoolleen achi jiranis mana hidhaatti nammaniiru kan jedhudha kan achirraa nagahee warra naannoo jiran irraayi. Sana as kan humtani qaaman naqe kan aanaa Odaa Bultuum Gammachiis naannoo Galamsoo fi Baddeessaa jechaadha. Waajjira kana cufaa baay'edhanii halkanii guyyaa nu doorsisanii jedhu. Kana tarii mootummaa aangoo yeroo qabatee jiru paartii badhaadhinaatti akkas godhamu ofumaaf uumaniiti kan warri naannoodhaa bulchitoonni naannoo rakkaa caasuma keessanii kan kana godhan sirna akkas godhuunis. Kuni gara booddeetti yoo deebineedha kan inni sirna ta'uu danda'u. Jijjiirama jennee waan jalqabne gara booddeetti deebisuu yoo ta'e malee gara fuulduraatti jijjiirama fuunee deemne yoo ta'e paartiin kamiyyuu paartii ta'ee sirnaan paartii boordii filannoo biyyoolessaarraa waraqaa sirnaa qabatee bakka socho'utti waajjira isaa banachuun miseensa isaa ijaarrachuun uummata isaa wajjiniin wal baruun socho'uun daangaan tokkoyyuu hin jiru. Kana isinis ragaa qabdu. Asii ba'ee kaafaa'oon Oromiyaa guutummaa keessa naanna'ee ergaa isaa dabarsaa barsiisaa deemaa ture. Utuu mootummaan daangaatti godha ta'ee utuu inni Finfinneedhaan bahin daangaatti gochuun hin danda'ama. Utuu inni Finfinnee keessaa gadi hin bahin magaala naannoo kanaa tokko tuttisuun seenin tarkaanfii sana gochuun hin danda'ama. Mootummaan naannoo Oromiyaa gocha akka kanaa hundeedhaan balaaleffata. Gochichis gocha seeraaf sirna eeges miti. Ta'uun isarra hin jiru. Namni paartii badhaadhinaa keessaas haa ta'u paartii morkataa keessaati ABO keessaa ta'u koongireesii biyyaalessaa keessaa ta'u namni dhuunfaan badii raawwate yoo jiraate badii isaatiin gaafatama malee biiroon isaa cufamee hin adabamu. Wanti biiroo cufsiisu yoo jiraate immoo mana murtiin ajaji kenname ajaja mana murtiitiin biiroon kun addatti banamuu hin qabu jedhee wanti isa ajachiisu yoo jiraate seeraawaadhaa jechuu dandeenya. Kanarraa kan hafe wanti kanaan hordofee na deemin wanti miira namoota dhuunfaatiin hoogganame yoo ta'e akka mootummaatti fudhataman qabu dogoggoras. Dogoggora odeeffannoon akka kanaa biiroon irratti cufaniiru maal jedhamu hin jiru. An kana yeroo daddaarra deddeebinee ibsaa turre. Mootummaan naannoo Oromiyaa Finfinnee jira. Paartiin biyya kana keessatti morkataa ta'anii socho'an Finfinnee keessa jiru. Biiroo Oromiyaatti yoom poolisiin rakkoo uume poolisiin rakkoon uume sana qaama dhimmi isaa ilaaluutti mootummaadha. Nuun amma asitti maal inni rakkinni jiru paartiif mootummaa waliin makaniitu kan komatan. Paartiin badhaadhinaa akka paartii tokkotti socho'a. Amma immoo aangoo mootummaattis harka jira. Dirqama lama qaba. Akka paartiittis yeroo socho'u seeraaf sirna eegee ofii isaatii socho'uudhaaf dirqamatti irra jira. Akka mootummaattis seeraaf sirni keessatti socho'an akka jiraatu gochuudhaaf dirqama qaba. Kanaaf walitti dhufnee wal gaafachuu, walitti dhufnee waliin dubbachuu, walitti dhufnee waliin mari'achuu wanti jedhu hin jiru. Amma miidiyaatti baanee wal kasasuudhaan fala finnuu hin qabnu. Teenyee garuu as jirra waan ta'eef taatee kana iddoo kanatti taateen kun ta'ee jira taateen kun kan ta'e sirna waliigalleen ala deemamaa jira karatti deemuu qabnuun ala deemamaa jira jennee
teenyee paartii lamaan irraa bakka bu'ee dhaqee iddoo sanatti gocha sana qulqulleessuun hin danda'amu. Yoo dhuguma faayidaa uummata Oromootiif ta'e, yoo dhuguma gaaffii uummata Oromoo karaa nagaatiin hiikuudhaaf ta'e, yoo ittiin wal kasasuudhaaf, ittiin maqaa walii balleessuudhaaf, ittiin garuu taayitaatti ittiin dhufuuf ajandaa qabsoo ajandaa ittiin wal maqaa wal balleessinee deemnu yoo ta'e homaa faayidaan qabu. Hiikuunis hin danda'amu. Amma yeroo baay'ee warri godaas nun dhagaanii warra asiis gobarri tokko uumamee ture innillee hojiirra oolle gammaatitti bakkumti itti wal himatan mataan isaa yoo tarii mana murtii ta'e beeku hin jirudha. Baay'inaan kan miseensota adda bilisummaa Oromoo irraa ka'u deeggartoota irraa ka'u ka'umti ta'in illee kana kaasa yeroo baay'ee mee akkuma fakkeenyatti waa tokko sinitti amma yeroo gama raggee lixaa kana dhaqnetti seensa galamsoota irratti kellaa tokko uumanii sakattaa gaggeessanii sokkee sakattaa rakkoo hin qabu poolisiin nageenya yoo shakkee sakatta'uu danda'a. Garuu sakattichi sakattaa noormaal durumaanuu ture natti fakkaatu akkaataan ture namoota hedduu poolisoota hedduu dhufee sakatta'ee keessumaa namni tokko akkaataan inni itti tiriit nu godhe akkaataan inni itti nu simate akka maleedha. Mee kadhaabaa haa dhiifnu akka miidiyaatti nu makiinaa keenyan waraqaa eenyummaa qabanne deemaa turre hin dabartanii heeyyama fidaa magaalaa kanarraa ona kanarraa okanaanaa kanarraa jedhan kuni sirna seera. Ani miidiyaan baay'ee miidiyaa bilisaa ta'utu sarara jiraata. Ani amma miidiyaa ONN'nis miidiyaa biyya kana keessa jiraatan miidiyaa afaan Oromootiin jiran hunda nan hordofa. Miidiyaan biyya kana keessatti socho'aa jiru miidiyaa gartuu qabudha. Miidiyaa bilisaa miti. ONN nama dhuguma afaan Oromootiin uummata Oromoo tajaajilamni. ONN afaan Oromootiin uummata Oromoo yeroo tajaajilu paartiin badhaadhinaa yookaan mootummaan naannoo Oromiyaa yookaan mootummaan biyya geggeessaa jiru gaarii inni godhe dubbata takkaan dubbatu. Kissiidha yeroo hundumaa wanti sarara dhageenyu. Miidiyaan miidiyaa ta'utu sarara jiraata. An akka nama nutti. Paartiin paartii ta'utu sarara jiraata. Mootummaan mootummaa ta'utu sarara jiraata. Amma mootummaan paartiin miidiyaan walitti hidhame miidiyaan kan paartiiti. Paartiin hundinuu miidiyaa mataa ofiisaatii qaba. Paartiin miidiyaa qabu kun nooma kan paartiitii biti garuu yeroo calqabaatiif amma hooggansa olaanaan kan situ nu faana dhufee dubbate warri kun yoo itti bilbillus dubbachuudhaaf fedhii hin qabanii dubbachuudhaaf immoo yeroo tokko mootummaanis gara miidiyaatti dhaqee lakki wanni isin jettan kun yeroo hunda waamicha goonan istuudiyoon keenya banaadha yoo wanni nu haasofnu sirrii hin taane wanna dabaa of keessaa qabaate waan sirrii hin taane qabaate koottaa irratti haasaa jenna anguma dubbachuudhaaf egaa shuura hooggansa waajjira kanaattis dhiyeenya dhufte natti fakkaata si yeroo calqabaatu nama kan dubbisaa jiru nuti itti cufnee hin beeknu kamittuu jechuufan immoo tarii waan paartii ilaallatu yoo hojjennee jiraanne isa hin sirreeffanna hundumaa keessummeessuu yoo rifne jechuu kiyya uma tokko gara tokkotti duucha'e yoo jiraata. Kana achi garuu tokkotti cufnee tokkotti banaan jiru jechuudha kan itti naamu. Ani waan jechaa jiru ani paartiin kamuu miidiyaan kamuu badhaadhina akka inni faarsu barbaadu. Ani miseensa paartii badhaadhinaati hoogganaa paartii badhaadhinaati. Ga'een koos kana keessa jira. Muudamne naa kennames karaa paartii kanaati. Garuu miidiyaan hawaasa tajaajiluu qaba. Miidiyaan baalaansii eeguu qaba. Miidiyaan qaawwaa uummanni mootummaan hin argin uummatatti argisiisu mootummaatti argisiisu qaawwaa uummanni kaasu mootummaan akka beeku waan mootummaan hojjetu uummatni akka beeku qaawwaa gidduu sana jiru fidee biriijii ta'e uummataaf mootummaa walitti hidhuudha ga'eensa qaawwaan namni hin argin arguudha amma garuu maal inni ajandaa fudhatee dhumatu anamma nutti cufaniiru karaan akkasii waan jedhu hin qabu miidiyaatti ba'uun miidiyaa argachuu yeroo qilleensaa kan argachuun anaaf maallaqa guddaadha yeroon qilleensaa kun yeroon ergaan waan uummatni koo beekuun isarra jiraatu ummanni nuyi geggeessu nu beekuun isarra jiraatu itti muuf carraa kana uumu. Kanaaf bilisa ta'ee dubbachuu irratti rakkoo qaba. Amma kan du'aa jiru, kan hidhamaa jiru paartii badhaadhinaa keessas jira. Kan hidhamaa jiru, kan du'aa jiru paartii morkataa keessaas namni jira. Garuu gaafa paartii badhaadhinaa keessaati namni du'u yookaan miidhaan irra ga'u miidiyaa dubbatu hin argan. Hin argine. ONN hin dabalate hin jedhu. Dambidooloo irratti lixa Oromiyaa irratti geggeessaan keenya du'uu duwwaatu hin taane ijaajjiitti abiddatti qabsiifamee gubamee garuu akka namaatti namarra miidhaan ga'aa jiraa jedhee hin dabarsu. Achi namni tokko qabame miseensa abaawutu qabame ani abaawuu jechuun uummata Oromoo keessaa bahe paartii Oromooti maqaa Oromootiin socho'a. Diina Oromoo miti. Diina uummataa miti. Diina mootummaa naannoo Oromiyaas miti. Waliin hojjennu, waliin uummata kana tajaajilu, waliin uummata kanaaf yaada qabnu dhiyeessinu, uummanni filannoo argatuudhaan biyya kanatti akka galu godhame.
namni ari'amee biyyaa bahe paartiin ari'amee biyyaa bahe naannoo kanatti deebi'u erga jedhamee sababiin balbalatti cufnuuf hin jiru mootummaan kanan godhu garuu maal inni rakkinni isaa caasaan keenya sadarkaa garaagaraa jiru levelii tokkotti dhufee waan hunda ija tokkoon ilaalaa jira kan jedhu hin qabu namni waan kaleessa ture namni guyyaa teepha bofa argal kan teepha dheessaadhaan namni kaleessa waa dhaga'ee waan adda addaa sammuu isaa keessaa qabu har'as waanuma kaleessaa sanaan yaaduun isaan oolu warri geggeessaa abaawus deeggartoonni abaawus miseensonni abaawus kaleessa kan paartiin keenya godhaa ture yookaan miidhaa nuyi kaleessa goone dogoggorree jirraa irraa barannee keessan deebinuuti waliin uummata kanaaf yaada qabnu fudhannee dhufnu garuu karaa nu irra deemuu qabnu karaa nagaa ta'uu qabaadha. Amma nagaa irratti hojjechuun kan hunda keenyaa yoo ta'e mee nagaa na bu'uuti gaafa nagaan bu'e namni aangoo barbaaduuf jedhee nama irratti dhiibbaa geessisu yoo jiraate rakkoodha. Amma rakkoon inni dawoo hundumaafuu kan ta'aa jiru nageenyi boora'uudha. Bakkaa bakkatti nageenyatu boora'ee jira. Maqaa nageenya boora'eetiin paartii deeggaraa paartii morkataa irratti namni miidhaa geessuuf carraa qaba. Utuu nageenyi jiraate garuu karaan inni ittiin miidhu hin jiru. Karaan inni ittiin qabee hidhu hin jiru. Karaan inni ittiin doorsisu hin jiru. Kanaaf humna nageenya booressuutiin uummatni kun akka nagaan hin baay'ee hin galle godhu gidduu keenyaa yoo kan baafnu taane lamaan keenyaafuu dirree wal qixatu jira. Dirree wal qixa sana uumuudhaaf wal qixa hojjechuu qabnaadhaan kana yaadu. Dirree kanaaf yoo hundi keenya hojjenne nagaan buunaan paartiin badhaadhinaas haa ta'u paartiin abaa'oonis haa ta'u ofiikoonis haa ta'u paartiin kan biraa naannoo Oromiyaa keessa socho'uu barbaadu bilisaan socho'uu danda'a. Amma rakkoo guddaa kan ta'aa jiru da'oo kan godhataa jiru hunduu nageenyatti hin jiru. Yoo asiin achi gore abbaan ta'e tokko karaa yoo cufe abbaan ta'e tokko dhagaa darbate abbaan ta'e tokko yoo nama qabee doorsise iddootti nama abbaa humnaa tokkotu jira. Maqaa ofiif kennee kan socho'u. Humna kana baasnee mootummaa ta'e akka itti fufu yoo kan gochuu dandeenyu taane paartiin akka paartiitti socho'uu akka danda'u yoo kan gochuu dandeenyu taane nageenyaaf kan hojjennu yoo taane yeroon nuyi itti kana tooratti galchinu baay'ee xiqqaadha. Taateewwan ati kaaftuu hin jiranii jedhee cufuu hin danda'u. Dhimmoonni baay'ee sensitiif ta'an miidhaan nurra gahee halkan manni cabee reebamnee halkan gadi baanee galuu hin dandeenyu jedhamanii wantoota akkas guddatanii mul'atan kun yeroo gabaabaa keessatti naannoo sanatti gadi bu'amee qulqullaa'ee miidiyaadhaafis ifa ta'uutu sarara jiraata. Yoo gochaan kun gochaa geggeessaa keenyaa ta'e hamma itti gaafatamummaattis deemama jechuudha. Gara gama keenyaan hoomaa kun gaaffii hin qabu irra deddeebi'amee kana nam sila sii kaases kana. Olaantummaa seeraa jechuun maal jechuudha? Hubannaa namni dhabee olaantummaa seeraa kabachiifna jechuun namni yaada addaa qabu naannoo kana keessa socho'inii jechuu miti. Namni akka itti hubatee jiraachuu danda'a. Kanaaf hubannoo uumuutu nurra jiraata. Uummataafis hubannoo uumuutu nurra jiraata. Caasaa keenyaafis hubannoo uumuutu nurra jiraata. Baay'ee caasaa keenya leenjisaa jirra. Hubannaa uumaa jirra. Waan nu biraa cehe yoo jiraate toora qabsiisuutu nurra jiraata. Paartiin badhaadhinaa daangaa darbee deeme yoo ta'e dhaabbadhuu jechuu danda'u qaba uummanni kun. Paartiin morkataan biyya kana keessa socho'u daangaa darbee deeme dhaabbadhuu jechuu danda'u qaba. Komataa duwwaa miti uummanni kun dhaabbadhuu jechuufis mirga qaba. Bakka na biraan socho'inii ati dhiibbaa irratti gochaa jirta. Daangaa natti gochaa jirta. Bilisan dubbachuu qaba. Bilisan yaada koo ibsachuu qaba jedhee dura dhaabbachuu danda'utu sarara jiraata. Amma wanti mul'achaa jiru numa lamaanii fardi kophaa fi iddoo fakkaattiidha. Paartii dhumatu asiis wal komannaa asiis deebii wal ilaanna. Uummanni waa'ee keenya maal jedhaa jira? Uummanni nu irratti wal jijjiirru kun uummanni nu irratti qumaara guyyaa guyyaatti taphannu kun maal nuun jedhaa jira? Sirriitti ilaalamuu qaba. Paartiin badhaadhinaa kana laalee uummanni bakka inni fudhannetti geggeessaa uummanni fudhan iddoo tokkotti uramanne. Bakka uummanni mormutti amma maqaa dhahamee doorsa nurra gaanii rakkoo akkasii nurra gaanii namoonni dhuunfaanii hamma lubbuu ajjechuutti gochaa walirratti gochaa jirantu jira amma naannoo keenya keessatti homaa waan waliin dhossine. Paartii kamiinuu kan bakka hin buune mootummaa kan bakka hin buune tiimiin calluma jedhee lubbuu namaa balleessuudhaaf biyya kana keessatti hojjetu kan namni bitee bobbaasee jira humna walitti walirratti bitee. Dhiibbaan aniifati waliigaltee wanta tokko irratti hodhamne waan irratti waliigaltee dhabne sana mootummaan nageenya kabachiisuuf yeroo deemu iyya dhagaa irtaatis. Iyyamaa jiru warri ajjeesan warri nama ukkaamsan warri nama doorsisan adabachuu qabu yeroo jedhamu iyyamaa jiru kana. Waan biraa miti. Maaf seera kabachiifna jettu. Waa lama mootummaa waa lama keessa galchanii lamaaninuu balleessaa godhanii mul'isuudha wanta hojjetamaa jiru. Gara tokkoon mootummaan nageenya kabachiisuu dadhabeeraa kanaaf baanee galuu dadhabnee socho'uu hin dandeenyu jedhee si kasasa. Karaa biraatiin immoo nageenya kabachiisuuf yeroo itti deemtu immoo hin dhabnee jedha. Booris iftaanii san waan waadaa hin galle biyya kana keessatti olaantummaa seeraa cabsinee nama dhiibnee meeshaadhaan fayyadamnee aangoorra turra jedhamee kan yaadamus yoo ta'e dogoggora. Mootummaan aangoorra jirus kana yaada yoo ta'e dogoggora. Qaamni aangoo qabachuu barbaadus kamuu
aangoo qabachuudhaaf meeshaa waraanaa qabadhu malee dhukaasu malee ajjeesu malee aangoon qabadhu jedhee yaada taanaan kun lamaanuu dogoggora. Yoo wal ajjeefne wal finne malee yoo badiisa finne malee biyya kanaaf fala tokko fiduu hin dandeenyu. Kanaaf lamaanuu keenya adabachuutu nurra jiraata. Qaamni aangoo qabus seera kabachiisuudhaaf yeroo hojjetu seeraaf seera qofaan deemuu qaba. Kana mootummaan Oromiyaa ifatti caffeedhaafis ifa godheera. Olaantummaa seera kabachiisuuf nan hojjedha. As keessatti mirgi lammiiwwanii akka miidhamne dhiibbaan lammiiwwan irra kan geenye of eeggannoo cimaa karaa qabu nan hojjedha jedhee akka biyyaattis mootummaan federaalaas ibsa kennee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas ibsa kennee jira. Daangaa isaa kana darbee yoo kan deemu ta'e immoo qaamni kana qulqulleessu dhaabbatee akka qulqulleessu gochuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa qophaa'aadha. Namni miidhaan irra ga'e humnaan ol fayyadamanii seeraan qabamuu utuu qabu seera ittiin qabamuu qabu darbamee deemameera taanaan mootummaan naannoo Oromiyaa kana qulqulleessee qaama rakkoo badii qabu sana seeratti dhiyeessuuf gaafachuuf booddeetti hin deebi'u. Yeroo kana godhu garuu dhiibbaa gar tokkeerraa gam tokkeerraa dhufee nuun akka barbaannetti deemnaa isin garuu hin socho'inaa. Nuun waan barbaanne goonaa garuu isin hin dubbatinaa yoo ta'e kun fudhataman qabu. Mootummaadhaan. Fakkeenyaaf amma kan irra deddeebi'anii kaaftan wanni kun yoo Oromiyaa keessatti uumame tarkaanfii fudhannaa kan jedhu kaaftan. Egaa wanni hunduu caasaa nama mootummaa kanaa paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa jala jira. Amma jechuudha ODP irraa garanti ce'ee jechuudha. Osuma komiinuun dhufin gadi bu'anii hoggansa irraas haa ta'u warri achi warri wal jijjiiru tokko komatamaa ta'uu danda'a. Qaamni biraa garuu qaama mootummaa ta'ee kadhaqee rakkoo uummataa kana mariisisee bakka rakkoon jirutti namni sobaanis haa dubbatu dhugaadhaanis haa dubbatu qulqulleeffatee tarkaanfii fudhatu jira. Garabittis deema. Amma namni hiyyeessi tokko dhufee Finfinneetti isinitti himachuu hin danda'u. Baadiyyaa keessatti faa ta'a wanni kun bakka adda addaatti magaalaa xixiqqoo tiraanspoortii nuun seenne fa'ii keessatti ta'a bilbilaan nutti himu kan akkamitti furmaatatti godhuuf deemaa jirtu. Nuuni madda odeeffannoo Oromiyaati biiroon dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa. Odeeffannoo uummata kana keessa jiru kallattii adda addaatiin hin fuuna. Odeeffannoo fudhanne sanaa hamma danda'amaa ta'e tiraanguleet godhamee caasaalee mootummaa sadarkaa jiraniif deebiin akka kennamu hojiin irratti hojjetamu jira. Hojiin kun cimaadhaa karaa jedhu hin ilaalu. Hamma ammaatti hojiin naannoo kanatti hojjetamaa jiru. Biiroon dhimmoota kominikeeshinii mootummaaf uummata walitti fiduudhaan yaada uummata keessaa dhufu mootummaaf dhiyeessee waan mootummaan jedhu uummataaf dhiyeessee lamaanuu wal dubbisanii wal hubatanii akka deemaniif hojii guddaadha kan inni hojjetu. Kanaaf amma dhimmoota ammati kaaftu kana bakka addatti rakkoon irratti jira jedhamu kana uummata hin mariisifna waltajjiin uummataa hin uumama. Uummanni qeequu isaas hin kaasa. Komee isaas hin kaasa. Waan lama uummata biraa kan amma dhaga'amaa jiru. Tokko mootummaan nageenya kabachiisuudhaan biyya kana keessatti olaantummaa seeraa mirkaneessee nagaan baanee akka galu haala mijeessuu qaba. Kun waltajjii keenya irratti sin ka'a, maree keenya hunda irratti sin ka'a. Sirriidhas kun. Karaa biraatiin immoo yeroo nageenya kabachiisuuf adeemamu kana keessa dhiibbaan mirgaa adda addaa namni dhuunfaan dhimma walirraa qabu haaloo wal ba'uudhaaf deemus gochaawwan akka kanaas akka jiran hin ka'a. Kanaaf kun akkasumatti ka'ee maree duwwaadhaan kan dhaabbatu ta'uun isarra jiru akkuma jette. Gadi bu'amee mareen geggeessina yeroo adda addaatti amma eeriyaa amma rakkoon irratti bal'inaan jira jedhamu kana karaa adda ta'een karoorsine biiroon bulchiinsaaf nageenyaa poolisiin qaamni manni hojii abbaa alangaa waliigala Oromiyaa qindaahee rakkoon naannoo kana jiru maalinni dhugaan jirus maalinni nuyi uummata lama hin qabnu baay'ee har'a barcuma kanarra teenyee yeroo haasofnu Oromoo lama hin jiru biyya kana keessa Oromoo tokko jira. Oromoo isa tokko achi qabee isa tokko as qabee isa tokko dhiibee isa tokko deeggaree deemuudhaaf yeroo hin qabu. Kanaaf haa qulqulleessinu caasaan keenya gajjallaa jiru wal dhagaamoo waliin dhaga'u hamma danda'e wal dubbisee wal dhaga'ee deema namni immoo amaluma isaatiin garaagartummaa mataa ofii isaatii qaba. Bakka garaagartummaan akkasii mul'atutti gadi buunee haa qulqulleessinu kana qofa miti. Mootummaa qofaan utuu hin taane abbootiin gadaa Oromiyaa ijaaramanii dubbii kana akka qulqulleessan banaa goone. Hayyoonni Oromiyaa keessa jiraatan gurmaa'anii rakkoon kun bakka jirutti qulqulleessanii mootummaan waan dogoggore mootummaadhaan ati sirreessii jechuu akka danda'an. Namoonni gaggeessitoonni gajjallaa jiran yookaan immoo paartii morkataa keessaa waan badee dhaga'an akka sirreessan akka jedhan waltajjii adda addaa uumnee itti deemaa jirra. Ofii keenya duwwaadhaan of qulqulleessina karaa jedhuunis miti. Ofii keenya wanti nuyi hojjennu akka jirutti ta'ee jechuudha. Namni hundus komee isaa himachuuf Finfinnee dhufuu kan jedhu hin qabnu. Iddooma jirutti caasaa komee isaa dhaggeeffatu uumutu nurra jiraatan tokkoffaan. Inni lammaffaan immoo caasaan achitti komee hiiku sun komee isaa yerootti hiiku yoo dadhabe immoo gadi buunee uummata sanaaf caasa sana walitti finnee achitti mariisisuudhaanis deemamaa jira. Kanaafan 50 dubbiin kun komeen dhufu bilbilaan namni bilbilu tokko tokko qaamaanuu mul'atu kan nama dhibu bilbilaan haasa'a. Afaan immoo dhugaa dubbadha taanaan maaliifan fuula kodhossa. Yoo dhugaa dubbatta taate biyya kana keessatti fuula kodhossuun irra hin jiru. Sagaleedhaan haasa'a.
Sagaleen naasa'u sun biyyi badeeraa, diigameeraa, du'eeraadha. So biyya bade keessa jiraachaa jira waan ta'eef maalan sodaadha amma du'a malee wanti isa booddee jiru jira. Biyya bade keessa taa'ee, biyya diigame keessa taa'ee sana dubbachuudhaaf nageenya keenyaaf sodaannaa dubbii akkasii namanu. Namni nageenya isaatiif sodaatu jiraachuu danda'a kun naamusa miidiyaa ta'uu danda'a. Miidiyaan namni abbaan yaada isaa ibsu sun yaada koo fuulamu guutuudhaan inni ibsa barbaade yoo jechuudha baate mirga nama sanaa eegee sagalee nama sanaa fudhachuun rakkoon qabu. Garuu miidiyaan yeroo sagalee kana fudhatu dhugaadhaa isa dhumaatii jedhee dhumarra ga'uun isarra hin jiru. Naannoo kanatti wanti jiru qulqullaa'uu qaba. Anis amma waa yaadan fudhachaa jiru kana hundumti isaa sobaa caasaan keenya kanarraatii qulqulluudha rakkoo tokko iyyuu hin qabu karaa jedhuun hin dhufu. Dubbichi garuu qulqullaa'utu isarra jiraata. Yeroo fudhachuun isarra hin jiraatu. Paartiin kana ajandaa godhachuu irra hin jiraatu gadi buunee qulqulleessinee uummataaf ibsuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhuun qaba. Tole gara kutaa nutti ceena. Tole kabajamtoota hordoftoota keenyaa bakka itti argamnu waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaati. Kan dubbisaa jirus Obboo Geetaachoo Baalchaati. Dhimmi irratti taasisaa jiru akkuma hordofaa jirtan miidhaa adda addaa Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana tolfamaa yookaan immoo hojjetamaa jiru. Keessumaa humna nageenyaatiin miidhaan nurra gahaa jira jedhee uummanni iyyataa jiru irratti. Kana malees immoo hogganoonni adda bilisummaa Oromoo dhiyeenya kana akkuma qabdan miidiyaa garaagaraatiinis miidiyaa keenyaanis ibsamaa ture. Mana hidhaa jiru. Isarratti gaaffii deebii isaa waliin godhaa jira. Ammallee faana bu'aasin kennu. Tole Obboo Geetaachoo Baalchaa mee kan Oromiyaa guutuutti ta'aa turee fi jirurraa gara Finfinneetti haa deebinu. Tibba kana isinuutti illee kan ibsa irratti kennitan hidhamuu hogganoota adda bilisummaa Oromooti. Hogganoonni adda bilisummaa Oromoo kun hojii raawwachiiftoota namoonni muraasni kun immoo karaa adda addaatiin warra dhaaba kana yaadaan beekumsaan deeggaranidha. Isaan keessaa Dr. Shukkut Galataa fudhachuu dandeenya. Akkasuma Yaddee Abdul Shukkur gorsitootuma dhaabatii. Hoogganni olaanaan hidhame immoo Mikaa'el Booranaatii fi akkasuma Abdii Raggaasaati. Mee duraan dursa tokkoon isaanii maaltu irra ga'e kan jedhu haa dhiifnuti gara boodarra haa kaafnu isa. Poolisiin fakkeenyaaf Finfinneedha. Finfinneen chaartariidhaan bulaa jirti. Magaalaa teessoo mootummaa naannoo Oromiyaatis asuma jedhama. Tarii waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa asii garuu seeran wanti silaa ta'eeraa kan jedhu yeroo biraa kan itti deebinee bal'inaan haasofnu hin ta'a. Poolisoonni halkan mana marsanii buluun jara kana qabuudhaaf maaliif barbaachise? Maal information inni isin qabdan? Akkuma silasii kaase dhimmi naannoo keenya keessatti nageenya kabachiisuu jedhu xiyyeeffannaa olaanaa godhatee torban lamaan darban kana keessa karaa adda ta'een hojiin hojjetamaa akka ture miidiyoota adda addaatiif ibsa gooneerra. Olaantummaa seeraa kabachiisuuf yeroo deemnu ka'umsi jalqabaa namni kamuu miidiyaan keessanis akka hubatu kan barbaadu miseensa paartii ta'uu yookaan deeggaraa paartii ta'uu yookaan hoogganaa paartii ta'uu irraa miti. Badii raawwatamuuf yakka raawwatametti shakkamuudhaan namni kamuu kan to'atame. Kun jala muramuu qaba. Yeroo baay'ee miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan hoogganaa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan miseensa paartii badhaadhinaa ta'ee hoogganaa paartii badhaadhinaa ta'ee hidhamuu wanti isa dhowwu tokko hin jiru. Immunity hin qabu. Inni hidhamuu kan jedhu hin jiru. Namni yakkatti shakkame sanatti poolisiidhaan to'atamee qulqulleeffamuun waan dirqama ta'uuf jechuudha. Adeemsi qabaa kan hooggantoota adda bilisummaa Oromoo jedhamee ka'uu yeroo adda addaarra deddeebi'amee ibsa kennineerraa ani sirna qabiinsa isaa mooroof warra ogummaa nama qabuu qaban irraatu fudhattanii gaariidha. Utuu poolisiin achirratti ibsa kenne yookaan abbaan alangaa achitti irratti ibsa kenne namni yeroo qabamu mirga maal qabaa? Dirqama maal qabaa? Qaamni qabuuf deemu sun mirgi isaa maali? Dirqama maal qabaa kan jedhu seerri ifa godhee kaa'ee jira. Seera pirosiijarii mataa isaa danda'e qaba. Calluma hidhamee lafaa kaa'amee qabaa wanti jedhamu hin jiru. Kanaaf dhimmoota diteeyilii isaa ogummaa waan ta'eef baay'ee isaa kaasuu hin danda'u. Garuu dubbii guddaan asirratti ilaalamuudhaa qabu. Namoonni sun bakki ati itti nama sana hordoftu yookaan qabuuf deemtu yakki inni raawwate wajjin jechuudha.
badiin inni balleesse sun badii sana balleessee miliquu danda'a jedhee koo yookaan shakku ta'e poolisiin naannoo humni nageenyaa naannoo namoonni sun jira jedhamee yaadamu naannoo wanti yakki itti raawwatame sun yookaan yakki itti raawwatame sun jira jedhamee bakka yaadamu marsee eegee qabee seeratti dhiyeessuudhaaf dirqama qaba. Kun waan seeraan daangessu hin qabu. Yeroo kam qabee halkan qabee guyyaa qabee isaatu hin taane seera keessa darbuu qabu keessa darbee dhaqe moo hin dhandhe kan jedhu ilaalamuutti sirra jiraata. Waraqata ittiin mana murtiitti isaan qabuudhaaf fidan wanni argisiisanis hin jiru dubbachuudhaaf nu dhorkanii jedhan maalinni maal barbaaddanii mee ittiin kan qabamnu waraqata ittiin kan manni keenya sakatta'an yeroo 5 sakatta'anii jedhan yeroo 4 deddeebi'anii mana sakatta'anii jedhan ayyee sakatta'uun tarii hojiidhuma poolisii ta'uu danda'a garuu mana sakatta'uudhaaf waraqaan hin barbaachisu. Iswan jechaa jira malaqaan poolisiin sun yeroo nama qabuudhaaf deemu pirosiijarii inni qabu jira hunda isaan beeku. Namni mana murtiitirraa waraqaa baafatee waraqaadhaan qabuu danda'a. Mana murtiitirraa waraqaan utuu hin barreeffaminis mana murtii ajaja gaafatee qabuu danda'a. Kun poolisiidha aangoo sanaan qaba nama qabuudhaaf. Yeroo nama qabduu nama sanarratti dhiibbaa adda addaa geggeessuudhaaf kala kamiin waraqaan sirga jiraatu dhiibbaan mirgaa sirra ga'uu hin qabu. Dhadna isaarras haa ta'u qabeenya isaarras dhiibbaan biraa ga'uun isarra jiraatu. Kun qulqullaa'uu qaba. Ganama rasaasni mana uree seenee mana obbo Abdii Raggaasaa bakka itti homaa lolli sin godhamin maal akka ala jiruu bakka beeknetti nutti dhukaasanii jedhan. Inni kuni qulqullaa'uutu isarra jiraata gartokkeedha waan ta'eef jarri poolisiin maal jedha maal jedhe poolisiin kanaaf yeroo deebii laatu. Teeknika ogummaa qorannaa keessa gallee teeknika ogummaa qabiinsaa keessa gallee inni ibsuu hin dandeenyu. Maaliif ogummaa sanaan qabnu waan ta'eef. Garuu pirinsipiliin ifa ta'etu jira. Poolisiin seeraan isa qabuu utuu qabu waraqaa seeraan qabiinsaa utuu hin qabaatiin yookaan immoo ajaja utuu hin qabaatiin immooshinaalii fedhii dhuunfaa isaatirraa ka'ee gocha kana raawwata kan jedhu hin qaban. Dhugaan tokko qaba. Gocha kana raawwachuudhaa fi waraqaa barreeffameenis waraqaa barreeffamuun alas poolisiin yakki tokko raawwatamuusaa shakkeera taanaan poolisii taanaan mirga yakka raawwatame sana qabee seeratti dhiyeessuu qaba. Aangoon isaaf kenname. Sanatti kophee irraa baasee namoota sana sansalataan hidhee ciisaa garaadhaan ciibsaa hidhee manguddoota kana muriidhanis warra gurguddaadha akkuma televezyiinii irrattis agartanii yookaan qaamanis beektanii akkas godhuudhaaf uma danda'a jechuudha poolisiin yeroo barbaadetti. No kun immoo mareetti hin dhiyaatu. Gaaffiis hin ta'u siifuu. Kun siifuu gaaffii ta'uun isarra hin jiru. Kun tootaalii dhiibbaadha hin danda'amus. Kana godheera yoo ta'e namoonni mirga isaanii qabachiifachuu danda'u. No namni kana seeraan gaafachuun hin danda'ama baarantu. Namni ani qabaan qabamuu qabuun alan qabame gaafa jedhee mana murtiitti gaafa dhaqee dhiyaatu inni jalqabaa inni dhiyeeffatu sirna ittiin qabame sana komachuu danda'a. Sirna ittiin qabame sirna seera biyya kanaatiin aladhaa. Dhiibbaan narra ga'eeraa jedhee qaama aangoo qabu sanatti yeroo dhiyaatu mirga isaa falmachuu danda'a. Hingoonee godheeraa jennee wal mormuun irra hin jiru. Ta'uun isarra hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kun gaaffii ta'es dhiyaachuu naaf hin qabu. Atiifis gaaffii ta'uu hin qabu, anaafis gaaffii ta'uu hin qabu. Namni yeroo qabamu akkamitti qabamuu qabaa kan jedhu seera biyya kanaatu jira. Kana darbee deemeera yoo ta'e gocha darbee deeme sanaafis olaantummaa seera kabachiisuu keessaa innis tokkodha. Innis tokkodha. Namni qabamu mirga maalii qaba? Yoo mirgi nama qabame sanaa karaa sanaan hin eegamne ta'e namni sun mirga isaa sana kabachiisuuf maal qabaa kan jedhu sirriitti ibsa. Kanarra deddeebinee ibsaa turre. Kana dhaqee dhaabadhee falmuu hin danda'u. Dhaqee dhaabatee falmuu kan danda'u abbaa miidhaan sun irra ga'eedha. Abbaan miidhaan sun irra ga'e miidhaa kanatu narra ga'e gaafa hin qabame waraqaa malee hin qabame dhiibbaan narra ga'e garaadhaan na ciibsanii na dhabbii biraatu narra ga'e kun dhiibbaa mirgaan narra ga'e jedhee falmachuu danda'a. Kaleessa kana falmine. Namni yeroo qabamu qabaa seeraan alaa qabamaa hirreebamaa miidhaan gurguddaatu sarra ga'a ture qaama hir'ataa ture jennee waltajjii irratti baanee balaaleffannee keessa deebinee gochaa kana raawwannaa kan jedhu qaban. Warri achitti mul'atanii arganii fi hoogganoonni mataan isaaniitu miidiyaadhaan ibsanii mallee jarana maal taatanii jennuuni meeshaa nutti daggananii meeshaa dhaawuu nama dhukaasuudhaaf akka qophaa'etti kan lafa nu ciibsanii dubbatinaa walittis hin dubbatinaa jedhanii bakka immoo nu geessanuu himuu didanii jedha. Namoonni bakka silaa dhaqu poolisiin bakka akkanaatan keessaa achitti abbaan xabaqaan isaatii fi kun maatiin dhaqee akka gaafatu godhama akka seera addunyaas akka seera biyya kanaattis biyyi kun seeruma addunyaa fudhattee waan ittiin hojjettus qabdi gama mirga namaatiin.
Egaa namoota san keessaa muraasni gadhiifamanii jiru. Abdii Raggaasaati amma eessa akka jiru isinillee karaa miidiyaa nu harka jiraa jettaniittu kana dhaga'ee hin jira. Haa ta'uuti achis bakka hin jira jedhamu buufata poolisii sadaffaa hin naqame achi immoo gara Buraayyuu darbe jedhame Buraayyuus hin naqame warri naannoo sana jiran naannoo kanatti akka hin dhiyaanne jedhanii maatii xabaqaallee ari'uu waan akkasiitu jira kan jedhu kaasan. Maali kun adeemsisaa? Amma kana hundaaf bakka dhaqan hundatti walimataatuma deemutu falamoo akka mootummaatti waan kana hundee irraa sirreessitu fala. Kun waan mareetti dhiyaatu miti. Rakkina keenyatu wanti hundumtuu ajandaa siyaasaa waan nuuf ta'uuf ajandaa siyaasaa godhachuuf itti rakkanna malee namni kamuu erga qabameeraa irra deddeebi'an yeroo 3-4 ibseera kana. Qabamuusaa ibseera. Erga qabame immoo poolisii harka jiraachuusaa ibseera. Poolisii harka jiraachuu duwwaatu hin taane immoo mana murtiittis dhiyaatee yeroo beellamaatti gaafatameera. Amma namni mana murtiitti dhiyaatee yeroo beellamaatti gaafatamee mootummaan poolisiitu qabee poolisii harka jira jedhamu lafanni jiru hin beekamu badeeraa miliqfameeraa yoo jedhame ibsame yoo konsumshinii siyaasaatiif ta'e. Poolisiin buufata poolisii sana amma maatiin gaafachuu barbaada. Akkasumas immoo xabaqaasaa gaafachuu barbaada. Yoo achi dhaqxee si ari'an ta'e nu harka jiraa sana qofti. Poolisiin naannoo Oromiyaa kana Komishinii Poolisii Oromiyaa dubbisaa jira. Kaleessa ibsa gadi kenneera. Komishiniin Poolisii naannoo Oromiyaa anatu fuudhee yeroo beellamaatti gaafatee to'atee jedhe ifa godheera. Bakka itti to'ate sana ibsuun homaa dhowwaa tokko hin qabu. Maaliif dhossina? Lammiidha bar namni kun yakka barbaade hojjete lammiidha. Namni yakka hojjete sanaan gaafatama malee sababa yakka hojjetteef jedhamtuuf namarraa addan baatu. Waan seerri sun sirratti raawwanne ol sirratti raawwatamuu hin qabu. Anis bor seerri kun irratti hojjeta bar. Poolisii har'a nama qabu irrattis bor seerri kun hin hojjetamu. Teessoo har'a irra teenyee murteessinu irratti boris nutti murtaa. Har'a waan an hojjedhu karaa seera qabeessa ta'een hin taane yoo ta'e bor har'a qabee namni nama dhossu yookaan maatiin akka hin argine godhu yookaan firra akka hin dubbifne godhu yookaan abukaattoon isaa akka hin dubbifne yoo godhe bor hidhamtee yoo wanta akkasii irratti raawwatame mirga ittiin gaafattu hin qabdu. Atis so kuni an really yeroo tokko akka Oromootti namatti dhaga'ama. Akka geggeessaa Oromootti addatti namatti dhaga'ama. Kana ta'uu qabaa kan jedhu hin qaban. Poolisiinis kan konfirmi godhadheen waan naasaa jiru. Poolisiin nuyi waan dhoksinee hin qabnu ifatti beeksifnee jirra. Mana murtiitti dhiyeessinee yeroo beellamaatti gaafannee jirra. Kanaaf namni nama kana dubbisuu barbaadu na bira jiraa jedheera. Poolisii Komishinii Oromiyaa hoogganaa gaafadhaatii yoo sun dhabame kiliir nu godhaa. Bakka ofii keenyaas deemnee bakka inni jiru beeknee dirqama qaba mootummaan. To'annee erga jenneeti namni kun to'atamee eessa jiraa kan jedhu ibsuudhaaf beeksisuudhaaf dirqama qabna kun wanta hin qabu. Kanarratti isaan irraa kan qulqulleeffannu ta'a. Kanuma wal qabatee wanti ka'u warri gadhiifaman kan akka paaspoortii isaanii waraqaan eenyummaa horiin sa'aatii isaallee innaa sakatta'aman wanti manaa dhabame hundatu jira waanuma salphaa namni kaawwatu waan akkasii ka poolisiin qabee isaan bira jiru waan ittiin sochoonullee dhabneedha paaspoortii fi ayidii keenya nurraa fudhatan. Kun hoo sirnuma? Qabamuu jara kanaayi hamma ammaatti waan ifa ta'e hin qaban. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti waan ifa ta'e namni qabame jedhamee odeeffannoo isaa qabu nama tokkicha. Yeroo namichi kun qabamu yeroo sakatta'insi geggeeffamu ragaan namoota kanaa namoota sanaa wajjiniin jiran harkaa fuudhameera yoo ta'e jarooti kun guyyaa hin barbaachiftan jedhamanii geggeeffamanii kaasanii waraqaa isaanii harkatti qabaachuun mirga isaaniiti. In taane yoo ta'e kun gaaffii bulchiisaa miti baarentu gaaffii bulchiisaa miti kun gaaffii seeraati. Bakka namni qabamee guyyaa qabame sanatti yoo gaaffii sanaaf deebiin hin kennamneef mirga komachuu hin qabu jarri kun. Maaliif ajandaa siyaasaa akka godhamuuf barbaadamu naan galle? Manni murtii jira biyya kana keessa. Abbaan alangaa jira biyya kana keessa. Mana murtiitti ajachiifatanii kunoo qabeenya koo gaafa sana harkaa fuutee naa deebisii jedhanii gaafachuutu danda'anii maaliif ajandaa siyaasaa goona? Amma ajandaa siyaasaa gochuuf yoo ta'e malee ani ammatu dhuunfaatti namni tokko waraqaa eenyummaa koon harkaa fuudhee waraqaa eenyummaan harkaa fuutee na dhowwatee hin gaasisuu hin danda'u. Obboo Geetaachoo amma sadarkaa isin jettan kanaan manni murtiitis sochiin biyya kana keessa jirus dimokiraatik ta'ee waan kana deebisaa jira jettanii yaaddu amma dhaqanii haruma waan tokko apply yookaan immoo dhaqanii himatanii haruma sana deebiin hin kennamaaf jettanii yaaddu. Eeyyee. Kana yoo hin taane ta'e isas komachuun carraa kanaa jira. Ammatu piroosiijarii hunduma fitanii mana murtiitti simatanii manni murtiis kanaaf deebii kennuu didee
Abbaan alangaatti simatanii abbaan alangaas kanaaf deebii kennuu didee poolisiin sadarkaan jirus kanaaf deebii kennuutu didee akka tamma jettu anatti dubbachuun hin danda'ama. Amma achi gahuu hin dandeenyu. Waan tokko jalqabdee qumuma namni harkaan naqabeeraa jedhu. Maaliif wal himachuun nu dhufa? Amma kuni ifa amma poolisiin fuudhee jara sana gadhiise meeshaa isaanii meeshaa dhuunfaa waraqaa eenyummaa isaanii paaspoortii isaanii kunootii jaran heddeetti kennuun rakkoo ta'e sichi wal himachuu keessa maaliif seenuun barbaachisa? Ta'ee kun egaa yoo ta'eef akkuma jettutti nan fudha yoo ta'eef ta'ee isaa nama hin beekan ta'ee isaa akkas ta'uu isaa odeeffannoon qabu. Ta'ee yoo jedhe garuu karaa dheeraa deemuu maaliif barbaannaadhaaman? Lamaanumti keenya karaa dheeraa deemaa irra hokkat ta'e. Poolisiinis qabee fidee kaa'ee harkaa fuudheetti kennuu dhiisee yeroo baase isaanis achi karaa seeraatiin gaafachuu dhiisanii karaa biraatti komeetti yeroo deeman lamaanumti keenya dubbii wal irratti barbaadaa irra. Namni wal morkatuma waliin saaduudha Oromoon yeroo mammaaku. Amma kan ta'etu kana garuu namni kana keessaa fayyadamu hin jiru. Namni kana keessaa fayyadamu tokko iyyuu hin jiru. Isa kana hin qulqulleessina. Hidhamuu isaanii ragaan qabu. Poolisiin namni ani hidhe nama tokko qofa kan jedhu kaase namni ani qabes nama tokko qofa hidhee kaase namoonni jedhaman lakkoofsaan baay'een ibsaman sun hidhamaniiruu dhugumaa qabamaniiruu dhugumaa eessatti qabamanii eenyutu qabee erga qabanii akkamitti gadhiifamanii erga gadhiifamanii hoo ragaan jaroota kanaa eessa jira kan jedhu dhimma qulqullaa'uu qabu. Dhimma of danda'e qulqullaa'utu irra jira. Naaf gaafatamee gaaffii kana qulqulleessinee qaama dhaga'uu barbaaduuf ibsuun irra jira. Eega gaafatamee sadarkaa mootummaatti erga dhufee gaafatamee jechuudha. Gaarii Obboo Geetaachoo akka mootummaa naannoo Oromiyaatti shaneen eenyu? Shaneen beekun. Shaneen maqaa shanii kan ofiif kennee socho'aa ture adda bilisummaa Oromootti adda citee lixa Oromiyaa keessatti daangaa qabatee nama ajjeesisaa kan turedha. Ifatti kan ibsamaa ture. Shanee jedhamee maqaa kanaan of waama. Maqaa shanee jedhamuun miidiyaa hawaasummaa garaagaraatti fayyadamee of waama. Yoo barbaade abbaa torbee maqaa ofiif kenna. Yoo barbaade shanee jedhee maqaa ofiif kenna. Shanee kana ni beekuwan gumii adda bilisummaa Oromoo keessatti qaama aangoo qabu tokko ture. Kanan duratti hin beeku. Amma garuu murni ani shaneedha ofiin jedhee maqaa kana ofiif kenne lixa Oromiyaa keessattis kibba lixa Oromiyaa keessatti kibba bahaa Oromiyaa keessattis sochiirra jira. Kana eenyuyyuu beeka. Waa'ee shanee jedhee ibsa yeroo tokko kennu agarra mootummaan naannoo Oromiyaatti irraa abbootii naannoo yeroo baay'ee walitti dabalanii jechuudha. Ani amma qaama shanee jedhamu qaama hidhatee socho'u dhuga dubbachuudhaaf biyya kana keessa jiraachuusaa ani quban qabu. Ka ture ka jiru waraana bilisummaa Oromoo ka jiru. Baay'ee gaaffii bareedaadha kun. Ifas ta'u waan isarra jiruuf. Mootummaan naannoo Oromiyaa ABO shanee jedhee maqaa ofiif kenne jedhee yoo ibse malee ABO jechuun addi bilisummaa Oromoo paartii seeraan beekamu, paartii seeraan socho'u, paartii qabsoo yeroo dheeraatiin uummata Oromoo wajjin walitti makamee akka socho'u godhamettan beeka. Shaniinis gumii achi keessatti jiru akka inni ta'e koree jira hojjistuu isaa akka inni ta'ettan beeka isan beeka. Amma maqaa kana fudhatee yoo kan deemu ta'ee kana ofirraa ittisuu kan qabu ABO mataa isaati. ABO'n ani gaafa tokko wanti nama rakkisu dhugama walitti haasofna yoo ta'e dhuguma haa dubbachuuf yoo ta'e wanti nama rakkisu yoo rakkoon uumamu ani hin beeku ani waraana tokko yoo hin qabu jedha adda bilisummaa Oromoo. Gaamni ani waraana adda bilisummaa Oromoodha waboodha jedhee of waamu garuu bakka qabatee meeshaa hidhatee waraana gaggeessaa jira. Addi bilisummaa Oromootu shanee achi keeyatee akka jedhaniin fudhatamnee fi waraana achi keeyate akka jedhameen fudhamnee fi hankeenya mitii jedhee ifatti dubbata addi bilisummaa Oromoo. Jarris yeroo tokko nuyi adda bilisummaa Oromoo mitii jedhan. Erga isaan akkas jedhanii humni kun humna nageenya booressuudhaaf riphee lolu naannoo kana qabatee jiru waan ta'eef mootummaan humna kana seera kabachiisee to'achuu qabaa jedhee kallattii kennee deemaa ture. Amma isaa miti amma gaafiin kiyyaa inni sun mootummaan seera kabachiisuu dhiisuu irratti miti amma kanan gaafiin kiyyaa amma kanan kana kaasee fi bakka adda addaatti miseensota adda bilisummaa Oromootiin yoo waajjira irratti cufan yoo qabanii hidhan shaneedha warra shaneeti shaneedha shanee qabamee jedhu miseensi yeroo baay'ee deeggartoon maal inni shaneen kun nu adda bilisummaa Oromoo seeran galmaa'ee bakka bu'ummaa waraqaan nu kennamee xalayaa bulchiinsatti galfannee onoota fi gandeen magaalaa fi baadiyyaatti kennannee oduu jirru warra shaneen keessummeessinu nuun jedhu. Maali shaneen kun akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ajaja wayititu miseensa adda bilisummaa Oromoo shanee jedhaa qabaatii hidhaa jedhamee kennamee laata sadarkaa hidhanii nu gaafatatti jira. Kuni ofuma ittiin maqaa walii balleessuuf yoo ta'e malee mootummaan naannoo Oromiyaa ABO beeka. ABO seeraan galmaa'ee beeka. ABO seeraan socho'aa jiru beeka.
beekamtiis kan inni kennee jiru ABO'dha. Maqaa ABO'tiin kan socho'u, maqaa shaneetiin kan socho'u, maqaa abbaa torbeetiin kan maqaa adda addaa kan qabu kanaaf beekamtii tokko iyyuu laanne mootummaan naannoo Oromiyaa. Shaneedha warri kun eeyyama kennaa fi yookaan immoo eeyyama kenninaa fi karaa jedhuun wanti yaadames wanti godhames hin jiru. Namni kanatti fayyadamuu danda'u jira. Yeroo ta'e tokko garuu humni hidhatee bosona jiru maqaa shanee qabateeti kan inni socho'aa ture. Eenyuyyuu ganuu kan hin dandeenye. Shaneedha jedheeti kan inni maqaa kanaan waamamaa ture. Kan kibba bahaas jiru, kan lixa Oromiyaa irras jiru ani shaneedha jedhee ofiif kenne. Mootummaan naannoo Oromiyaa garuu beekamtii kennee fi ati shaneedha warri kun warri biyya kana shaneedha jennee maqaa kenninee fi biyya keessa socho'aa taanaan immoo barbaacha bosona maaliif dhaqnare? Humni addanatti walitti qabamee jiru kun ABO maqaa ofii qabaatee seeraan galmaa'ee socho'aa jirudha biyya keessa kan socho'aa jiru, uummata keessa kan socho'aa jiru, biiroo kan banataa jiru. Kanaaf beekamtii guutuu qabna kan nuyi beeknus isa. Humni maqaa kana fudhatee da'oo godhatee socho'u ABO'n an koomitii erga jedhee. Waraana ofii kooti bobbaasee hin qabu erga jedhee. Maqaan kunis kan koomitii shanee jechuun ana keessatti kan gurmaa'ee jiru koree hojii raawwachiistuu ani ittiin waamamu beekurraa kan hafe maqaa shaneetiin bosona qabatee yookaan paartii ta'ee galmaa'ee kan beekamu hin jiru erga jedhamee mootummaan beekamtii addaa kenneef hin qabu. Namni kanatti fayyadamu. Namoonni onarra jiran magaalota adda addaarra jiran maaliif miseensota adda bilisummaa Oromoo kana ayyaama? Innuma rakkoon tokko dhalatee ABO shaneetu kana godhee jedhu ABO shanee dhaabni jedhamu immoo hin jiru. Hin jiru. Nus kanuma beekna. Ammaan booda namni ABO shaneetu kana godhee yookaan gocha kana raawwate jedhu yoo jiraate yookaan ABO ofii isaatii waan gurmeesse yoo qabaate ibsachuu danda'a. Mootummaan beekamtii kenne hin qabu. Boordii filannoo irraa beekamtii ABO shanee jedhamee beekamtiin kenname hin jiru. Humni maqaa kanaan socho'us jiraachuu hin danda'u. Mootummaanis humna kanaaf beekamtii kennuu hin danda'u. Maaliif galmaa'ee hin jiru seeraan hin beekamu waan ta'eef jechuudha. Wanni kun kan ittiin maqaa walii balleessuudhaaf bakka garagaraatti yerootti Oromoodhaaf maqaan ba'u jira. Maqaa walii baafnu qabna ofuma keenya. Maqaa walii baasuu sana keessaa ba'utu nurra jira. Maqaa hammeenyaa walii baasuu. Diimaadhaan diimaa, adiin adii, gurraachaan gurraacha jechuu danda'utu nurra jiraata. Maqaa ABO shaneetu ni waamin, maqaa ABO'tu ni waamin, nama yakka hojjete yakkamaadha jechuudha wanti daangaa namatti godhu hin jiru. Namni shiftoomee bosona galee shiftaa yoo ta'e shiftaa jechuudhaan wanti maqaa dha'uudhaan nama qaanessu hin jiru. ABO shaneedhaa jedhee maqaa sana isa ofii kenne. Erga waliin mormiin dhufee ifatti baafame malee duraan maqaa sana ofiif kennee socho'aa ture. Erga ABO'n garuu humna kana ani hin beeku jedheeti mootummaanis ABO shaneetu as jira jedhee maqaa kana hin kennineefis. Namni maqaa jalqabaa yeroo tokko tokko maqaa dhageesse irra deddeebi'ee inni maal jechuudhaatu jetteenii ibsuu kan hin dandeenye baay'ee ni naasa'a. Dhuguma kun. Geggeessaas ta'ee iddoo garaagaraa kan jiru ABO shanee jechuun maal jechuudha? ABO keessatti shaneen maal inni namni ABO beeku hin beeka. Jarri maqaa kana kennaniif eenyu itteetu gaafatte ibsuu kan hin dandeenyetti rakkachuun isarra hin jiru. Namnis geggeessaan keenyas kanatti rakkachuu qaba jedhee yaaduudhaan. Yakka kan hojjetu kamiiniyyuu ABO keessa jiraatu, ofeekoo keessa jiraatu, badhaadhina keessa jiraatu tarkaanfii fudhachuu seera kabachiisuutu dandeessu. Maqaa taargaatti guutee taargaa sanaan gaafachuuf deemuun dirqama jedhee yaaduudhaan. Maqaa walitti kenninee ittiin wal maqaa balleessuudhaaf deemuun faayidaa tokko iyyuu hin qabu. Obbo Abdii Raggaasaa akka odeeffannoo qabdanitti maalidhaaf hidhaman? Obbo Abdii Raggaasaa hidhamuu isaatii fi odeeffannoon akka mootummaatti jiru gochaawwan bakkee garaagaraatti kanaan Oromiyaa keessatti raawwatamaa turan ajjeechaa namaa wajjin wal qabatee bakka garaagaraatti doorsifamuu namaa wajjin wal qabatee harka keessaa qabaa karaa jedhuun kan inni akka hidhamu ta'e harka keessaa qabaa jedhamee shakkameeti. Poolisiin ragaa ofirratti irratti qabuun harka keessaa qabaa hoogganuudhaan qindeessuudhaan haala mijeessuudhaan harka keessaa qabaa jedheeti kan inni to'ate. Kanaaf to'annaa sanaan booda qorannaan sun qoratamee qulqullaa'ee poolisiin waan harkarraa qabu gaafa qabaatu waan irra ga'e ifa godhuu danda'a garuu ammaaf odeeffannoon jiru gochaawwan bakkee garaagaraatti raawwatamaa turan keessaa harka qabaa jedhamee waan shakkameef. Gaarii. Egaa shakkiidhaan qabamaniiru maatii isaanii akka isaan argu akka immoo abukaatoon isaan arguuf gama keessaniis haa ta'u gama seeratiin maali wanti godhamaa jiru amma akka dhageenyu fi agarrutti abukaatoon argaa jiru maatiin argaa jiru jaallanis argaa jiran warri waliin hojjetan. Kana silas kaaseen jiraarra deddeebi'ee kaasuu yoo ta'e malee namni kun erga to'atamee nurka jiraa jedhee poolisiin ifa erga godhee waan dhoksuuf hin qabnu jedhee ifa godheera. Akka mootummaattis wanti dhoksuuf hin jiru namni dubbisuu barbaadu namni arguu barbaadu akka namni biraan argamutti arguu danda'a kan jedhu ifa godhamee jira. Faarzar wanni kanaan olii jira yoo ta'e akka mootummaatti fudhanne qaama dhimmi isaanii ilaallatu wajjin ilaallee qaamolee wal arguu qabu wal argaa jiramoo wal argaa hin jiru rakkoon naannoo kanatti jiru maal inni waan jedhutu qulqulleeffanne ifa sinii goonee gaarii natti fakkaata. Obboo Geetaachoo Baalchaa maqaa hordoftoota televezyiinii ONN guddiseen isin galateeffadha galatooma.